ما يقول شهر بقول له شنو أصلت يا دوي أجيك أنا وجدت تنين سنرجع خرجيك أنا في بيات يروم خنا بيا خنا قطني ما لم يجت بيات أنا ما مسني كفلو بيات أنا قبري أفرتاميشاني تسجرا إيش كان صدوم تسجر صدوميشان كان صدوميشان تسجر أوكي أنك كان أرجع يجوا قامي هو تادن نمني هم نسني قدي ريفو قالوا كدبرتوتا ور بار الله بعدين كان فمم كفلو دبرتين بري صدوم بري صدوم كفلوف دبرتين بري صدوم بري صدوم كفلوف hojjisiisanii yeroodhaan namaan kennanii kontiraan dhuunfaa faante baay'ee nama rakkisaa jira jechuudha. Kan hojjechiisu kun abbaa qabeenyaati moo abbaa qabeenyaati kontiraata kan fuudhitu. Kontiraata fuudhate hojjechiisa inni. Inni qarrafa birrii bu'aarraa argata inni. Isin garuu yoo birriin tun egaa birrii soddoma amma biddeena hoo nyaatte biddeena kan nyaattu uumman ture. Yeroo sadii nyaata namni cireen nyaata irbaata nyaata maalti sirraa isin hafaa isin kinoo humna keessanii wanni jettanii jiraattu akkamiin kanaan isin jiraachisuu danda'a. Waan argannu birrii fudhataa malee nyaanne ture malee waan argannu. Maal eeggattanii miti isaan kana mee warri naannoo kanatti lafti irraa fudhatamee amma waan qotatan dhabanii deebi'anii faan hojjetanii an akka keessanii kun hin jiru miti. Hin jiran garuu warri lafa gurguranii too ammaan wajjin hojjetanii rakkatanii too jechuudha. Rakkatanii waan qotatanii sin qaban. Gurguranii isaan birrii balleessanii jetan baay'eedha akkasitti. Namni lafti naannoo kanaa mee hammamitti herreega amma kun qabalee meeqa hin ta'a? Akkasitti nuyi herreennee hin beeknu. Baay'eedha miti garuu mana jedhamutti hin dandeenye. Manni baay'eedha. Manni ijaaran kun kondominiyeemidha moo kan dhuunfaati? Mootummaatti ijaarsamoo? Kondominiyeemidha. Kondominiyeemidha. Qabalee ijaarsisa. Yaa bilisa kontiraakteera fuudheet ofirraa hambifatanii hojjechiisu. Nu amma laga gaantii kana birrii qarshiin galchina. Iddoo biraatti warri kontiraakteriin gisee kennani birrii 130 fa'i 50 fa'i ture. Jarri kun irraa buufatan birrii 100 fa'i galchaa jenna kun qalleessa jammarre. Qalleessa jammarre laa bichitoo tokko qofa inni bayaajii tokko iyyuu hin caala bakka hooma akkanaa jira. Faayidaan qabu hojii bakka. Baay'ee roorroo hamaa. Warra giidoodhaan hojjetu faayidaan qabu warra jechiisutu argata malee. Kami amma warri naannoo kanarraa lafa gurguree loon isaa fi wanni irra qotatu dhabe sun amma loon maal karamitti bobba'anii eessa dhaqan isaan warri laasirraa buqqeessun. Loon gurguran kaa eessa godharre. Bakkumti deeman hin jiru itti bal'ifatan hin jiru kunoo kan jiru midhaan namaas kan qotame jira lafa. Akkanuma lafa badaa rakkisaadha garuu. Durgaru kan qonnaan bulaatii miti lafti qotee bulaa ga'ee kun saalonnaa goyaa nama. Amma mela jechuudha jedhama. Amma mela warri lafa kana gurguree har'a gad deebisee too waan birri sanis fitee deebisee qansiraadhuma jara kanaa hojjetu hin jiru. Guutumaa guututti malee bakka hundatti. Lafuu dirasii jiraa miti waan akka nama. Lafa sana gurguratanii fitanii. Gurguratanii fitee maal godhee birriin dhumte silaa maal godhee deebi'ee hojjeta gaa. Har'a qansiraa hojii humnaatu hojjeta isaanii. Eega. Akka jechuutti mootummaadha lafta mootummaa Kana akka kanaatti jira namni malee amma ganda kana akka kanaaf haramaa jira kunuunfatamaa jira fuulduratti jechuudha. Isaan kunis fudhatamaa jiru. Baaburri birrii 33 nu kaffalaa. Kanaan ollaa jechuudha. Birrii 33 tana nama guddaan ittiin nyaatanii bultanii mana inni jettanii maal isin goote maali inni jettu birrii tana. Maal kun re'aa miidhaa qabuun bulluudhaati dhiyaatti godhurraa.
ያው የምትረዳው ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሳው ላይ የሚመጡ ከፔስታሎች ሃይላንዶች በዚህ በፋብሪካ የሚወጡ ነገሮች እንኳን እስካሁን ድረስ በብዛት ሲገባባቸው ለእርሻ የሚያግዳቸው በጣም የሚያደክማቸው በሰው በውጭ ኃይል ማለት ነው በውጭ አውጥተው ያው ሰራተኛ ጨማምረው ያስነሱታል። ያው እንደ ጉልበቱ ማለት ነው ያስነሱታል። ያንን ካደረጉ በኋላ እርሻ ያሳርሱታል ማለት ነው። አሁን ይሄ የመንግስት እንትን ሽንት ቤት ነው ምንድነው እሱ? ይሄ ነገር መቼ ነው የተከፈለ ካሳ አለ? በሄክታር ካሬ ምን ያህል የሚጨምር ነገር ነው መስለኝ። መጀመሪያ ጊዜ እዚህ ጋር አካባቢ ሲመጡ በ8 ከ50 እስከ 75 8 ከ75 ሂሳብ ካሬውን አስበዋል። እዚህ ሰዓት ደግሞ ክርክር ላይ ነበሩ። እስካምር አይጨምር አላቅም ይጨምራል በሚል አስተሳሰብ ማለት ነው። ይሄ ሽንት ቤት አንድም ታስቦ የተከፈላቸው አለ። ይሄ እንትን ሽንት ቤት አሁን በቀጥታ ወደ ወንዝ ነው የሚገባው? ቆሻሻ ማለት ነው። አሁን ሽንት ቤት መድፋት ጀመሩ እዚህ ማለት እስካሁን መድፋት ጀመሩ። ይሄ ያካል ያው ጣቢቃዎች ቆሻሻ ነገሮች ሙሉ በሙሉ እየገቡበት ነው ያሉታች። ታዲያ ይሄ በቀጥታ ወደ ወንዝ ሲገባ ወንዙ ነው በክልም ታችኛውን ታችኞቹ ይበከላል። በጣም አሁን ወጣች ወደ ገጠር እስከ ከረዩ የሚሄደው ወንዝ የሚጠቀሙ ቀጥታ ዋሽ ገባት ከዋሽ ደግሞ ከረዩ አፋር እስከዛ ድረስ ይሄ ለዚህ ታሰበ ወይ የምታውቁት ነገር አለ? በዚህ በኩል የማውቀው ነገር የለም። እስቲ አንተ ምን ትላለህ? እስቲ በዚህ ሀሳብ ላይ እንደ አጠቃላይ እንደ አንድ ዜጋ ከፋብሪካ የሚወጡ ነገሮች አሉ፣ አሲድ ነገሮች ቆሻሻዎች አሉ አይደል? እነሱ ያው እዚህ ውሃ ላይ ባይቀላቀሉና ተጠቃሚውን እንዳይጎዱ እንጂ ሌላ ተለየ ነገር አይኖርም። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ስሙ ምን ይባላል? ድጋፌ ነው። መላኩ። ይሄ ቀበሌ ምን ይባላል? ሳሎ። ከዚህ ተወላጅ ነው ማለት ነው። እሱ ታዳጊ ነው። Maqaan koo Badhaasaa Mul'ataan jedhama. Lagni kun laga naannoo Sabbataa keessatti kan argamu ta'ee iddoo warshaa araqee fi duubaan irraa gadi yaa'udha. Laga kana xureessee naannoo kana achi gaddeenuu rufa keessatti dhangala'uudhaan balaa horii lafa qotee bulaa irratti fiduu fi horii kanneen adda addaa keessatti fixuudhaan
raqaan kun gahee guddaa taphachaa kan jiruu fi uummata naannoo kana baay'ee miidhaa kan jiru ta'uusaa kanaan duras wanta baay'een irratti haasa'ameera. Amma ammaa garuu uummata naannoo kanaatiif furmaanni tokkollee kan hin argamne ta'uusaati. Egaa haala kanaan uummanni keenya balaa kanaan miidhamaa jiraachuusaa kuni hubannoo tokko nu kennuudhaan laga asuma deemee wal qabachuudhaan gandoota kanneen akka Qaballaa jedhaman kanneen akka Roggee jedhamanii fi kanneen kana keessa darbuudhaan hurufa irratti dhangala'ee kan hafuu fi lagoota Awwaash wajjin walitti makamuudhaan karaa naannoo biraatti irree deemetoo qotee bulaa hanga Affaar deemuudhaan kan uummata biyyattii keenya irratti balaa guddaa fidu tokkoffaa laga kana jechuudha. Qoyee kan rakkoo kana mootummaan hubatee amma ammaasitti argee uummata farrifummaan inni fide tokkollee hin jiru amma ammaa ittiin dubbatanne. Garuu yeroodhaan hin dubbatamaa uummannis naannoo kanaatis baay'ee iyyachaa ture qaama dhimmi ilaallatutti garuu isaanis akkasumaan ilaalaniituma yeroodhaaf furmaata isinii kennina jecha hanga ammaa akkasumaan jechuu malee furmaanni uummata naannoo kanaatiif kenname tokkorree kan hin jirre ta'uusaati. Mee qabatamaan balaa lagni kun yookiin bishaan kun uummata irraan geessisu yookaan horiin kana dhugee miidhamee yookaan horiin maasiin namaa kan manca'ee jira mee qabatamaan wanti jettu amma miidhamni hawaasni waan kanatti. Hawaasni naannoo kanaa akkuma beekamu qonnaan bulaadha lafa qotatee bula. Lafa inni qotu kanarratti albuuda isaa keessaa fixuudhaan oomisha inni oomishatu irratti balaa kana jedhamne kan geessisuu fi loowwan immoo lagni kun raqaan kun asii deemee lagatti makamuudhaan loowwan yeroo raqaa kana wajjin bishaan yeroo dhugan kan horii baay'ee kanaan dura jalaa fixe ta'uusaa uummanni naannoo kana waan qabatamaadhaan beebbataa jedhama. Warshaa biyyoolessa Haraqee jedhama. Kana asumaan haftee hojii isaatirraa keemikaalota adda addaa kan balaa kana geessisu asiin laga kanatti gadi yaa'etu kana jechaadha. Ani akka yaadutti faayidaa warshaa kanaatirra miidhaa isaatitu caalaa mul'achaa jira. Egaa faayidaa isaatis faayidaa ofuma galii ofii guddifachuudhaan alatti uummata naannoo kana osoo uummata naannootiif faayidaa kan yaadu ta'e haala kana raqaati gadi yaa'u kana haala irraa kutuun danda'amutti yaadatu. Garuu kun faayidaadhuma ofii qofa ofittummaa laaluudhaan kan hojii raawwatamaa jiruudha malee kun uummata naannootti irratti balaa guddaa fidaa jiran jedha. Kodara kunyita. Bakka kumaan jaamu baru bakka na jirtu. Bakka ammaa kun ganda maaliidha? Makan ke sana yura ya? Makan ke sana yura? Girma. Girma gandu dua hinja. Gandu dua hinja apa? Sabat jalan tiap. Me warshana babu simul letu kunu lafa baik kalau tu jua. Lafa kana kami nak gacu dan dia bang kami nyawa kami tikar lafa kana unda kabat. Gati dua ada nanti. Me kan sudah tikare. Kare kan guda terbaik. Guda terbaik cuma kan? Kare tu punya.
بري تقف بري يا ترى قدرة تربيته سنتي بتربى من كارك كتير يرو دراسة جيتش أفراد يوم يروسي أما وقا شافتي يا وقا شافتي ما سنتي بتربى من كارك كارك كتير يرو يروسي أنا فوق قرقرة فينا ما تجير ما تجير وليش ما هالكم لا فاس دابا نتو كسبت تان duraan ka sinifan ka fare yere وقاشنتي sinifan galak sogashani وقاشني في سنيفان كنا يري بريجة كذا ما تي ايش ينكفل سنتي isabora gafannan kennamne كنا من بري سين كان نمي ogashani bodan kenna نمني وري ابوتين كمان كوني وري ساتر وري بيا كيسه مو فرنجو وري بيا لا ربيع كيس كذا وري بيا كيسه كانت بيا كيس سامي echo nanno sambek nukanu madisa wala jechu satti benne lech نمشي سن راح ولا تكون أما يري هجتة الناس كيس هجتة ويا لما كفلا ما ويعني duraan bri torba tule ogga garan bri to kodokole wala ايش وقعت بريتا كده بس بريتا ogga كذا bri ta kala بريتا ربانا bayu amo bri kula sere nyecho ويات بريكو ايه جتني ولا إيه بريكو ايه جتني ما نيا ثاني ما نيا جت baka كذا تجاه ولا بري كذا نوش تورنا فكنا أنا كسبت كميته ربيت الإيش كوني ترى نقول فوق وقرت سكرة هونغ وتذكر ما يرجع من أنا ممجش كرا كمتالا ميجان ده شغالي arti to karra إيه karra kumtala shani jinar أنت لا شيء أما نمني كسبت لفتكم دائما من رافض أتمي تو كان ما وننجل مال الجتاجر أتنوري ساني مالي ساني جرامتي ببا فتني في مالكم ساني أتاجر isaan kai akkuma nu jecha deebine ijoolleen an taane deebine isumatti gallee hojjechaa irra كان سراي سات بارة سافوس جتني بري كوراني بري كوران بري يرو تكتيني يا تنامي إيشان yoo gaafatan akkas hin jedhu يوم بعد بقول لك ma barbaade ba hun dandeesse barbaade hojjedhu jaalatti hin منو ما دبوا بري كانوا تعلموا بديت ما لفساتس أبغى كانوا تلمس متري مريم من يسوي uummanni namaa garuu hin dandeenye lafti amma mangistee jedhan أنا ما نسأنا ورجعت شو لندن فكين في النهار أنا من نفسي كنا فدا بيوني نانو مكان ميدا naannoo kun hundumtuu hin qabu إيشان كم ما فايدة أنا بدي أني سفيا دو كان كرا ليش نباسه بشان ليش نباسه أني سفيا دو bishaan hin jira isaa namni ammaan kenna بشان سوى راب حجزو تل naannoo kana keessa bichaadha kan jiran kanuma ba'ee jechuudha يوصل إنت رمسيس ما قسمت فلتيني اللي قلت لها فرح فلت farramsiisuu daare farramsiisee fudhatee مكان كسنين جابه برانو Biraanuu Baalli. bakki kun inni bakka inni jiru kun gandi kun maal jedhama? Kun diimadhaa Zero. duwwaa shan duuba jira. Waajitu. Waajitu. Nama waan Ntaggaati. Ntaggaani kun nama Aggaabbawaati. nama eessatti? Inni naannoo isaa Salaalee natti fakkaate. Eessi? Salaaleedha. Gizee san gaa kaaree amma tawassaniin kennanii fi birrii beektaa uummanni keenya isuma laalee raawwatee gizee sanii birrii fudhatan yeroo sanitti amma immoo umtuu maaltu jira amma umtuun jiru bakka numa rakkinarra jira surmaan. Birrii saaba birrii meeqatti fudhate yeroo san? Ara gizee santi kashu. Gizee sanii saaba birrii meeqa ijoollee birrii meeqa? Akara Birrii afurii fi waan ta'een asaabeef boo. Gizee san jecha gizee. Saantima 70 hin jaalanne jirri gamaa sun. Sirriidha. Wanti xiqqashuudha surmaa bakka kanaama bakka zimmadanii warri akka gabareetitti zabanyaa jedhanii raawwatanii kunoo birrii 400 kaffalanii fi raawwatanii asitti uummataan taphachaa jiru. Garuu amma maal malee wanni tokko abawaan kun birrii 7 birrii dubartiin birrii 7 amma as keessatti jechaadha. birrii 10 Birrii amma as keessatti birrii 10 Guyyaatti? guyyaatti birrii 10 isbireeyam mataa kiyyan naqeen jira. qoricha jechuudha. Qoricha jechaadha. Qoricha? Qoricha amma 12 bakka. Dosa jechaadha. Warri qoricha afuuf? 12 anum keessattuu madaa xiqqoo takka bakkee kana jira gisiisa. Ishii keessatti xiqqoo keemikaallee na agarsiise. Manaa kibina geessanii bakkaanii ergasii itti adaanii qorichisan ittiin deebinee bakka waan amma garaa kiyya keessa jiru hin beekamu. Qorichi isaa Marzanyaadha. Arganyaa fi marzanyaa.
Qorichi asii layyatti kan jedhe surmaa dirjiitii kana wayii surmaa. Qoricha asiisin goddoo kun surmaa daaraa si dhaabu. Inni akkatti qabsirate immoo qaama keessan bakka sana sararee raatee xuree duuba kanaan ba'a. Uriitu meeqa dhufe isaati kaffalaa jira. Urii baay'eedhaan wannoo isaatiitu wannoo baala isaa kana gadi baasanii gatanii raawwatanii asitti. Uriin muluu nyaatee biyyu uummanni muluu asirratti baay'ee miidhamee ilaala. Uriin baay'ee miidhamee bakka namni meeqa inni immoo mataa isaatiin bakka kaffalee fi dhiisee keemikaala uriin akkasiin bakka tokkotti tuuluu jalqabe gibbii keessatti tuuluu jalqabe. Keemikaalli kun immoo waggaa waa'ee fa'aa si ababaaboo kana dhiqamee waggaa gadi ba'u maasaa namaa keessatti yookaan kan namaa keessatti dhangala'ee inni jedhamu dhangala'aa malee. Maarra yoo sana horiin fitu lagatti namni biyya biraan miidhu. Inni garuu ababaa irratti ababaadha kan miidhame malaal. Ababaa raggaa fi isaaf fidanii achitti gachisiisan makiinadhaaf fidanii raawwatanii achitti gachisiisanii inni gatame sun horii baay'ee miidhe bakka. Horiin baay'ee dhume sunmaa karaa horii 6-7 dhume nama tokko jala. Nama tokko jala horiin baay'ee dhume sunmaa kawaajitu kana keessa. Yaani sarree oduun ta'e inni maal situ akka ta'e ani sarree oduun. Gabaa deemee raawwatee gammatee kaffalee. Xiqqoon inni godhaatiin buusuuf jechaadha. Jechi gizee hammaa jechaadha. Gizee hammaa wuddiin akkanatti waddadeera. Miti gizee hammaa waddade. Birriin yoo dhufte birriitti sun birrii 30 nan olaadha. 30 yookaan nan olaadha. 30 gizeen ol qasiraa jechaadha. Qasiraa guyyaadhaa 30 yookaan ol kudhaniin daa'ima tiyya nan qabaan. Daa'ima sanii waan ta'eef buskuutii san gizee meeqa nan bita birrii 5 nan bita. Takkitti san jechaadha. Inoo daabboon tokko hin jiru. Birrii inni 2 binnaan birrii 6. Ishiin amma keessatti rabbaatu amma. Maal nyaatee maal birrii godhan maal nyaatee nyaatamuu bakka kuni bulinnaa dhama malee yookiin ji'atti dhuftee ishiin walitti hammaxxaamtee ji'atti dhufte malee bu'aan qabdu. Amma ji'aatitti immoo waan naatti nyaattu sun rakkisaadha. Abbaas yamana duubeesii kenna barbaachisa. Bakka abbaas yamana duubeesii kenna. Birrii 100 yookaan 300 argattaa ji'atti guyyaa 30 keessatti 300 san keessa boondii 15,200 caala baafta wacii. Birriin 100 siif hafaa. Shantama manaa kee gennite shantama immoo harkatti nan qabadha jechuutti rakkoodha ammas. Namoonni lafa sana gurguratan sun lafa sana waggaa irraa bite waggaa meeqan irraa bite? Waggaa 5 jedhanii. Kuni waggaa 5 jedhe. Karoora waggaa 5tiin baase. Kanaa tarree hin beekne. Kanaan beekne. Namoonni lafa sana irraa gurgurame akkaataa walii isaan itti walii galaniiti lafa sana walii galan. Walii galtee waraqaan sun jira. Walii galan. Qabaleen asin jira walii galan isaan. Amma namoota sana kaasan kaffalameen sun amma namoonni sun jireenya akkamii keessa jiru maaliif? Waan tokko ambaan fitti galfate. Ambaan fitti galchuu baatee immoo kinoo bakka dafee birriin nu harkaa baddeedhee mana qorqorroo jooree bakka kana malee bu'aa garuu nagarsiisne. Bu'aa nagarsiisne. Darra deebi'aniitu masaanumaa hojjetan jechaadha. Asirraa dhumu dubartiin birrii 7 hojjechuun jireenya jiru maaliti? Amma kun jechaadha nu guddina armaan malee. Uummanni maal dubbata? Maal dubbattan kana irratti amma waggaa akkasitti lafti keessa fudhatamee namni kun waan nyaatu dhabee akkasitti immoo jedhaanti teessan akkasitti rakkatee inni keessan akkasitti miidhamu maal waan dubbatan jiru man? Yaa'u hin kennamaa jedhu arra booruu jedhu hin kennamaa jedhu ka yaa'u qabaleen kisiisin naqusi samuuna tokko inni kun kennuun oolle achitti waan xiqqoo kassasaniiti. Inni eessa inni kun inni isa ini dia keessatti abbaan qabeenya Tigriidha. Inni Tigree nuti fakkaata. Inni Tigreedha. Tigriidha natti fakkaata. Tigraay dhufe jechaadha. Natti fakkaata. Inni si gatii dhume birrii 10 Hunduun kana wayi. Kana wayya. Isa kana wayi. Tigricha kan. Inni amma dubartii birrii 12 qata. Ispiriis beesambichaa guddaa malee dubartii 12 qaxaraa dubartoonni sunis ayyaa'u biyya biraatiin dhufan akka tulbolloo akka bakkuma naannoo taa'anii hojjetu. Inni sun immoo manni shaayii hin jira achi laal. Manni shaayii suni ganama buskuutiif shaayii fi buskuutii nyaata. Dubartoonni sun garuu qonqoo malee hin hojjetan. Isa sanitti immoo isaan immoo dhaqanii raawwataniiti gaafa 7 2 kennaa argatan 140 argatu 7 2 sanitti jecha yookaan 150 argatu